amma gara walisotti yeroo imalletti hawaasa biraa gaafiin ka'aa ture keessaa guddaan tokko waa'ee daangaa Oromiyaa irratti Karrayyuun jira lammata immoo waa'ee Wallooti. Kanaan wajji wal qabateeyyuu gara adda addaatiin social media haa ta'u gara adda addaatiin dhimma Walloo irratti Jawaar maa callisee kan jedhutu ture. Mee haala Walloo attamitti hordofaa jirta? Maaliif callifte? Maaliif callifte kan jedhuufi waggaa dubbachuun faayidaa buusuu danda'u hin dubbannu. Waggaa dubbachuun faayidaa buusuu hin dandeenye yookiin immoo miidhaa fiduu danda'u callisuu barbaachisa. Dhimmi Walloo walitti bu'iinsa Walloo kuni Fanjii Mallasaan biyya kana keessatti awwaalee deeme keessaa isa tokko of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa. Yeroo sirna federaalizimii kan lafa kaa'anii fi yeroo naannolee uuman Walloo muranii jidduutti kan hambisaniif sababa qaban jechuudha. Amma dura kun jeetti dhimma Dirreedawaas, dhimma Hararis, dhimma Mooyyalees, dhimma Kamisees kanaan wal qabsiisanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu yeroo federaalizimiin sardaneessaa multinational federation kun gara dimokiraasiitti deemu sirna baay'ee irraa gara dimokiraasiitti yeroo cehamu saboonni citanii marfamanii jiran yeroo walitti bu'iinsa siyaasaa keessatti miidhaa guddaan irra gahuutu mul'ata. Kanaaf jecha dhimma Kamisee kana akka walitti bu'iinsa daangaa ilaaluun sirrii miti. Of eeggannoo cimaadhaan itti deemuudha. Akeekni warra waan kana tuttuquu maali jedhanii adda baasuun barbaachisaadha. Akeeka warra tarkaanfii akkanaa fudhatu kana bifa kamiin fashaleessine kan jedhu sirriitti itti yaadanii deemuu barbaachisa. Namni tokko aaree qofaaf bishaan itti fiiguun barbaachisaadha. Maaltu keessaa aarsaa sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo achi dhaqeettis uummata saniif gorseen dhiyeesse hooggansa naannoo san jiruufis wanni akka gorsaatti dhiyeessaa ture. Akkasumas hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiif yeroo sanfaa gadduufaatu jire. Wanti gaafa Baahirdaaritti sola garree san boodas hooggantoota isaanii wajjin mari'anne dhimmi kun gaaf tokko dhoowwuu akka danda'u shakkii qabaachaa waan turreef of eeggannoon cimaan akka godhamu mari'achaatti gorsaa turre. Yaaliin amma godhames akeekni isaa ifatti beekamuu qaba. Akeekni isaa achiin tuqanii uummata Oromoo as jiru kakaasanii uummata Amaaraatiin walitti buusudha. Uummanni Amaaraa fi Oromoo walitti bu'uun Oromoofis Amaaraafis faayidaa qabu. Biyya kanaafis gaagama waan buusuu qabuuf of eeggannoo barbaachisa. Mee waa'ee tuttuqaa kana kaafterta gara asiis gara Karrayyuuti tuttuqaan kun hin jira. Kan Walloo akkasumas Shawaa Kaabaa kana keessa hin jira. Mee gadi fageessinee ilaallu tuttuqaan yeroo ammaa kana Oromoo irratti adeemsifamaa jiru kuni kaayyoon isaa maalinni eenyu dugda duuba jira kan jedhu kana bal'inaan ilaaluu dandeenya. Ifatti kan waan kan dhiibaa jiru warra Aban jedhamudha. Jarri kun finxaaleeyyii sabboonummaa Amaaraa karaa baqsaa jirudha. Finxaaleeyyiin kun ilaalcha Amaaraa keessatti naannoo Amaaraa keessatti saboonni godinoota ofiin bulchan special administrative zones qabaachuu hin qaban ejjennoo yeroo qabu. Qimaanta irrattis Agaw irrattis akkasumas Oromoo irratti ejjennoo akkasii qabu. Kana kan akka ololaatti isaan gaggeessan. Kun garuu waan heeraan lafa kaa'ame heerri mootummaa naannoo Amaaraatis kan lafa kaa'e heerri mootummaa biyya kanaatti kan kennu saboonni bakka itti ofiin bulchuu qaban kan jedhu naannoo Amaaraa irratti baratee warra Agawtiifis warra Oromootiifis mirga naannoo kan keessatti ofiin bulchuu kennee lafa kan kaa'edha jechuudha. Kana mormu isaan duuba garuu waanti irratti fakkaata. Walitti bu'iinsa odeeffannoo naannoo sanitti agennurraa amma duras yaalii naannoo sanitti godhamaa turerraa humnoonni TPLF kallattiin akka keessa jiran wantoonni akeekan baay'eetu jira. Ibni kana shidurratti TPLF waggaa 27 biyya kana qabetti Oromoo Amaara walitti buusuudhaan har'as ce'umsa kana gufachiisuudhaaf humnoota Amaaraatiif Oromoo walitti buusu. Amaaraa fi humnoota Amaaraa fi Oromoo jidduu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Garaagarummaan kun gara walitti bu'iinsa atakaaruu fi mormii bira dabree gara gaagaamatti gara walitti bu'iinsaatti akka ta'u lafa kaa'ataniiti kan jiran. Sooshaal miidiyaa irratti diijitaal wayyaanii warra jedhamu ijaaruudhaan keessatti ammallee intelijeensii biyya kanaa ammallee abbootii qabeenyaa biyya kanaa harkaa waan qabaniif isaanitti fayyadamaa walitti bu'iinsa san gama lachuun dashitaa akka jiran ifatti waan mul'atu jechuudha. Egaa ati akkasitti gama biraatiin bulchiinsa naannoo Amaaraatti keessumayyuu dameen nageenyaa itti gaafatamaa
ittaanatti gaafatamaa haasofsiifnetti turre rakkina kana yookiin walitti bu'iinsa kana dugda duuba harka ABO'tu jira. Isaan kan waraanaa jiru walitti bu'iinsa kanaaf sababni isaanii ABO'dha kan jedhudha. Kanatti maal jettan? Biyya kanatti wanni Oromoo waggaa kan yeroo hunda ABO'tti maxxan sun ABO'tti achiin fiiguun waan baratani. Beeki mootummaan biyya tanaa tuni ammallee guututti kan haaromsine. Naareetiifi haaraa baafachuu hin dandeenye. Kanaaf jarris saffisaan deemanii rakkoo outsourcing rakkoo keessoo rakkoo naannoo san keessa jiru gara alatti dhiibuudhaaf yaadii godhanii gara ABO'tti fidan malee kana humnoonni nageenya biyya kanaa waan ifatti beekanii naannoo sanitti sochii ABO hin jiru wanni ABO'dhaan wal qabatus hin jiru uummanni naannoo sanii gamalachuu hidhannoo guddaa qaba akkuma beeknu uummanni kun hidhatee socho'a inuma yeroo achi dhaqe kan hin gorsaa ture rakkoon akkanaa kun uumamuu waan maluuf uummanni hidhannoo isaa mana kaa'atee akka jiraatu akka deemu gorsaatiin ture uummata hidhatee deemu kanaa fi liyyuu haayilii naannoo saniitti walitti bu'e lolli bifa kanaan kan eegalee babal'ate kanaaf waan ABO'dhaan wal qabsiisuu miti. Mee hidhannoon edda ka'e yeroo keessattuu gara naannoo Oromiyaa kanatti hidhannoon ni qabchiifama garuu rakkinni immoo irra gahaa Oromoorraa yeroo Oromoorraa rakkinni ga'utti Oromoon akka hiikkatu gochuun sirrii miti kan jedhus jira achumaan waa'ee hidhachuuf hiikkachuu waan kaafteef kanarratti maal jetta? Naannoo Amaaraa keessatti humni mootummaa naannoo Amaaraa hin beekne hidhatee deemu waan jiru natti fakkaata. Humni riphee lolaa himni siyaasaa beekamtii mootummaa naannoo Amaaraatiin ala socho'aa jiru waan jiru natti fakkaata. Waa hidhannoo tokko dubbannu the state has to have means monopoly or means of violence kun barbaachisaadha. Biyyuma kamittu biyyi tokko tasgabbaa'ee akka deemu akka barbaadu taate humni hidhate beekamtiif to'annoo mootummaa jala jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Naannoo keessatti sadarkaa mootummaa naannootti federaalatti sadarkaa mootummaa federaalaatti Oromiyaattis Amaaraattis Somaaliittis kun dirqama. Naannoo Amaaraa keessatti anamman beekutti namoonni dhuunfaadhaan hidhannoo baay'ee qabu. Oromoonni achi keessa jiranis warri Agaawus warri Qabaantis warri Amaaraas hin qabu. Kun naannoo saniif rakkoo qaba. Namoonni dhuunfaadhaan qabaachuu rakkoo qaba. Warri naannoo Amaaraatti ilaaluu qabu. Garuu Oromiyaatti wal bira qabuu qabnu. Oromiyaattis namoonni dhuunfaa qawwee hiikkatanii miti kan jedhan. Namoonni dhuunfaa qawwee hiikkatanii miti. Humnoonni siyaasaa riphee loltoonni hidhannoo qabatanii deemuun nageenya Oromiyaatiif rakkoo uuma. Naannoo Amaaraatti soo ta'u taate humnoonni siyaasaa hidhatanii bifa gurmaa'een socho'uun rakkoo uuma. Waan kana wal bira qabanii ilaaluun sirrii miti. Naannoo Oromiyaa keessattis haa ta'u naannoo birooti namoota dhuunfaa hidhannoo beekamtii mootummaan ayyaama mootummaan hidhatanii ilma socho'u. Achitti ilma socho'u. Kana garuu wal bira qabnee ilaaluun hin qabnu. Kana wal bira qabnee ilaaluun waan lama waan wal fakkaanne waliin deemudha. Gama biraatiin Walloo keessatti komiin jiru kan waraanaa jiru poolisii addaa naannoodhuma mootummaadhaan ajajamu kan jedhudha. Kuni gotoo kan naan jiru mee gara atakka mataa keessatti kan barreessite keessa bulchiifni naannoo Amaaraatii fi bulchiifni naannoo Amaaraa bulchiifni naannoo Kamisee akkasumas mootummaan federaalaa dafanii jidduu seenanii rakkoo kana hiikutu irra jiraata kan jedhu tokko kaaftee turte barreeffama kee Facebook irratti sodaan kee maaliif jarri kun sadan akka achitti argamanii rakkoo kana hiikan kan waamicha gooteef? Rakkoon qindoominaa akka jiru ifatti waan mul'ateef haalli nageenya godina Oromoo Walloo keessa jiru qaamota sadeeniin kan akkuma naannoo biratti kan hoogganamuu danda'u. Bulchiinsa zoonitiin qaamota nageenya bulchiinsa zoonitiin qaamota nageenya naannoo Amaaraatii fi kan federaalaatiin. Qaamonni sadeen kun wal hubachuu dhabuun walitti qindeessuu dhabuunii fi walitti gaarreeffachuun rakkoo uume jechuudha. Bulchiinsi zoonii isa waggaa dubbatu bulchiinsi zoonii waan tokko dubbata bulchiinsi naannoo Amaaraa kan biraa dubbata hamma milishaan zooniitii fi humni liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa walitti bu'etti kan deeme qindoominni dhabamuudha agarra jechuudha. Akkasumas dhimma federaalaa fi liyyuu haayiliin haala walitti gaarreeffate kan agarre. Kanaaf qaamni sadeen waliin mari'atee tarsiimoo nageenyaa waloodhaa baasee deemuun nageenyi sana mirkaneessuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Kan akka laaftuutti ilaaluun barbaachisaa miti beektaa. This is very sensitive. Nama keenya waliin akeekkachiisuu barbaadu issue of ethnic enclaves jennuun saboonni naannoo tokko keessatti marfamanii jiran walitti bu'iinsi achitti uumamu laaftuutti babal'atee gaaga'ama guddaa biyya irratti uumuu danda'a. Kan daangatee miti daangaadhaaf namni walitti bu'ee gara tokkotti dhiyeessa. Kan marfame gara itti dhiyeessuu hin qabu.
Kanaaf rakkoon achitti uumamu bakka biraattis rakkoo uumuu danda'a. Achittillee gaagama guddaa uumuu danda'a. Saniin alattillee gaagama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf humni federaalaatii fi humni naannoo humni zoonii waliin mari'atee hojjechuudha. Kana keessatti yoo humni naannoo fakkeenyaaf liyyuu hayiliin naannoo Amaaraa sun eegsisuu kan hin dandeenye yookiin immoo imparshalitii walaba ta'ee laalamuu kan hin dandeenye taate haalli humni federaalaa haalama godhu kanaan seenee ittiin hojjechuu danda'u irratti waliin qindaa'uu wal hubatanii waliin deemuun baay'ee barbaachisaadha. In fact sadarkaa kun hundattuu yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti qaamonni nageenyaa local, regional, national jennuun kun waliin hojjechuun nageenya waaraa buusuudhaaf barbaachisaadha. Mee kana xinnoo shirra deegnee haa ilaallu waan barreessite sana keessatti rakkoon akkasii yeroodhaan yoo to'atame malee naannolee biraatti illee babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa guddaa akka qabdudha kan ibsite achirratti. Maaltu mee sirriitti akka daawwattoonni keenya hubatanii maal inni kun kan adda isa godhe baay'ee kan si sodaatu? Tokkoffaa hidhannoo guddaa jira. Naannoo san kanaaf walitti bu'iinsi saffisaan gara qawweetti kan jiru akka naannoo biraatii miti. Lammaffaa sabni Oromoo naannoo san jiru Amaara keessa waan jiruu fi walitti bu'iinsi achi naatoo dallansuu guddaa Oromiyaa keessatti uumuu danda'a. Saba Amaaraa guddaatu immoo Oromiyaa keessa jira jechuudha. Yoo of eeggannoo hin deemin dubbiin ho'itee yoo adeemu taate keessattuu immoo warri saboota lamaan kan walitti buusuu barbaadan walitti bu'iinsa irratti beenzila waan rabaniif Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'a Amaaraa fi Oromoo jidduutti. Ani immoo amma dura sirra deddeebi'ee kan jedhu hayyoota hoogganoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa jidduu garaagarummaan guddaan jira. Garaagarummaa guddaan kun falmiidhaan mormiidhaan atakaaroodhaan furamuu danda'a. Gara walitti bu'iinsatti deemnan garuu dhumaatii guddaa jigiinsa biyyaa diigamuu saboota lachuutu uuma. Naannoo Amaaraatiif rakkoo guddaa uuma. Naannoo Oromiyaatiif rakkoo guddaa uuma. Saba lamaaniif rakkoo guddaa uuma. Federaala kanaafis rakkoo guddaa uuma. Ethnic enclaves kan jennuun kuni biyyoota hedduu tari'an waan hin qoradhee fi waan hin baradheen kanaan waan wal qabatuuf nama kaan caalaa sensitive waan hin ta'u natti fakkaata. Yugoslaviyaas, Raashiyaas, Soviet Unionis waggaa laalte even biyyoota dhiyoo kana naannoo Siiriyaa kanas waggaa laalte balaan hamaan kan dhufu saboonni marfaman waggaa tuqamanidha. Kanaaf naannoon Amaaras waan kana seriously fudhachuudha qaba. Siyaasaa Oromoo fi Amaaraatiin wal qabsiisuu hin qabu. Kun siyaasa keessoo isaatti fudhatee nageenya naannoo nageenya uummata Oromootis haa taatu kan qabaannis kan nagaa'us keessa jiranii san mirkaneessuun kan isaa akka ta'e nageenya naannoo saniitiif barbaachisaa akka ta'e akkasuma immoo nageenya lammiilee Amaaraa naannoo sanii ala jiraniif barbaachisaa akka ta'e fudhatanii deemudha. Ijoolleen abintuun kan doongoran tokko isa kana kan hubachuu dhabuudha. Dantaa saba isaaniitiif qabsaa'uun mirga saba isaaniitiif qabsaa'uun sabboonummaa saba isaanii lallisuun rakkoo hin qabu. Garuu yeroo waan akkasii godhan konsekwensiin isaa lammiilee ofii irrattuu maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Gama keenyanis haa taatu nama keenya wallootiif lammiilee keenya wallootiif waan dandeenyu hunda gochaa bira dhaabbachaa wanni goonu kamiyyuu garuu kan dubbii hammeessu osoo hin ta'in ofirraa ittisuun uummanni ofirraa ittiseera uummanni walloo aggaama irratti godhame ofirraa ittiseera. Ofirraa ittisuun sun akkuma jiru ta'e dubbiin garuu gara waan guddaatti akka hin deemne dhaamsuuf qabbaneessuun nageenya biyya kanaatiif nageenya Oromiyaatiif barbaachisaadha. Akkasumas immoo nageenya uummata wallootiif barbaachisaadha. Mee kana wal qabatee amma mootummaan nuti naannoo Amaaratu waan gama lamaan qabame fakkaata sadaffaan mataa isaatii mootummaan sun jira warri tokkummaa Itoophiyaa leellisanii kan akka Gimboot sabanii jiru lammata immoo abin kana tamma jette kun jiru yeroo kanatti keessattuu warri hooggantoonni abin wanti isaan barreessaniif wanti isaan dubbatan kuni rakkoo kana babal'isuu irratti ga'een inni taphatu maali mootummaan nuti naannoo Amaaratu maal gochuun sirra jira waan akkanaa yeroo sanidha. Ijoolleen abin bee sabboontoota qacaleedha. They suffer from lack of maturity. Sabboonummaan sirnaan yoo itti fayyadamte dantaa saba tokkoo dantaa uummata tokkoo tarkaanfachiisuudhaaf hin gargaara. Osoo hin bilchaatiin calliftee deemte garuu akka bishaan danfeeti. Deebi'ee sillee gubuu danda'a jechuudha. Wanni isaan godhan bilchina dhabuudha agarsiisa. Ejjannoon isaanii dhibbaa dhibbatti dubbachuu nan danda'a. Ejjannoon isaanii dantaa uummata Amaaraa, ilaalcha uummata Amaaraa, fedhii uummata Amaaraa waan agarsiisu natti fakkaatu. Ilaalcha hayyoota Amaaraatis kan agarsiisu natti fakkaatu. Wanti isaan maxxansan hedduun waan nama kofalchiisu, waan hooggansa nama hooggan ofiin jedhu irraa eegamu miti.
ejjennoo saba tokkoo fedhii saba tokkoo calaqqisiisuun ejjennoo paartii biraa mormuun akkuma jiru ta'e wantoonni arrabsoodhaan wal makaman miira uummataa tuttuquudhaaf godhaman kun waan fudhatamuu hin qabne. Garuu gama keenyaan of eeggannoon barbaachisu jira. Sabboonummaan Oromoo sabboonummaa cimeedha. Sabboonummaa ibiddaan qoratamee baheedha. Sabboonummaa sirna abbaa irree sadii jalatti sukkuumamee bilchaatee baheedha. Sabboonummaa qabsaa'otaan hayyootaan uummataan sirriitti affeelamee bakka kana gaheedha. Qabsoo tarsiimoodhaan hoogganamee bilchina guddaa addunyaa maalalchiisee agarsiisee humna qawwee guddaa dinagdee guddaa harkaa qabu ofirraa buusuu danda'eedha. Sabboonummaa sadarkaa san gahe sochiin uummataa sadarkaa san gahe ilaalcha fi gocha murnoota amma bibbiqilaa jiran kan hin jabaatin kan hubannoo gahaa hin arganne isaaniin ataraakaaroo galuudhaan ilaaluun qabnu. Hariiroo Oromoo fi Amaaraa ilaalcha abniin gadi buufnee yookaan ilaalu taate of xiqqeessuudha ta'a. Qabsoo kanas xiqqeessuudha ta'a. Uummata kanas xiqqeessuudha ta'a. Uummanni Oromoo fi Amaaraa jaalannus jibbanus uummata rabbiin wal biratti uumedha. Uummata waggoota 100 waliin jiraate seenaa gaariis hamaas waliin qabaachaa jire. Garaagarummaa guddaas kan qabu garaagarummaa san immoo addaan furuudhaaf kan mariidhaan godhamuu qabu. Mariin akkana immoo wacaan akka ijoolleen abangootu kanaan godhamu miti. Hin ta'u kun hin ta'u. Uummata Amaaraafis hin ta'u. Gara keenyanis sabboontonni keenya gara keenyanis qabsaa'onni keenya waan barreessan irratti waan dubbatan irratti waan godhan irratti sadarkaa Oromoon madaalu irratti sadarkaa siyaasni keenya gahee madaaluudhaan kan godhamuu qabu malee gadi bu'amee atakaaroo ijoollee akkasiisa wajjin gadi ba'anii yoo kan deeman taate finxaaleeyyii wajjin atakaarootti yoo seente finxaaleessa taata. Finta qabattee fiinan immoo natalaan addaan cita kun sirrii miti. Gaariidhamee egaa rakkoon kun iddoo uumame asitti mootummaan federaalaa karaa mana maree nageenyatiin ibsas baasee tarkaanfii akka fudhatu himeeti jira. Akkasumas immoo ittisni mootummaa makalaakaa jechuudha gama isaaniitiin loltoota garasitti erganii mootummaa naannoo sanaatti fi wajjin hojjechuudhaaf mee adeemsa kana attamitti ilaalta? Xiqqoon harkifate mootummaan federaalaa security plan qabaachuu danda'uudha qaba. Gara rakkoon uumame deebii itti kennuu qofa osoo hin ta'in eessatti tarii rakkoon uumamuu danda'a projection conflict projection irratti hojjechuun maaltu uumamuu danda'a bakka kamitti pockets of trouble kan jennuun rakkoon uumamuu kan danda'u. Sirriitti waan tokko beektaa hoggansa siyaasaas hoggansa nageenya biyya kanaas waan Soviet Union fi Yugoslavia ta'e sirriitti hubachuu danda'uu qaban. Wanni achi ta'e asiin ta'a jechuu osoo hin ta'in akka hin taane hambisuudhaaf rakkoon eessaa dhooya. Waan malee waan hin haaru bakka rakkoon hin jirretti walitti bu'iinsi lafuma ka'een uumamu bakkuma waa jiran bakka citaan goggogaan jirutti waggaa qabeenya irra bu'ee ibiddi qabata. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattuu humnoonni nageenyaa federaalaa dursanii rakkoon eessatti uumamuu danda'a jedhanii itti yaaduudhaan qophaa'ina qabaachuu qabu turan. Amma tokko qophaa'ina akka qabanis argeen ture yeroo achi turetti humni federaalaa achi ture haa ta'u garuu hin turan. Saffisaan waan kana akkuma dura rakkoon qabateen humni federaalaa humnoota nageenyaa naannootii fi godina wajjin walii galuudhaan tasgabbeessuu to'achuu danda'a ture. Ibsi kaleessa hawaasaa ibsa sirriiti. Humni federaalaa kan naannoo walitti qindaa'uudhaan nageenya naannoo sanii eegsisuu qaba kan jedhu tarkaanfii turus tarkaanfii sirriiti. Kan immoo humna wayyaa seensanii to'achuun barbaachisaadha. Biyyi kun akka ceetuuf humni federaalaa of eeggannoo cimaadhaan garuu decisively hojjechuu danda'u qaba. Of eeggannoo cimaan eeggaa jennu gara tokko goree akka hin jedhamne yaaliin amma bakka hundatti hoggaa agartee biyya sabaa sablammii waan taateef humni federaalaa immoo sabaa sablammoota irraa kan walitti bahe waan taateef fakkeenyaaf yeroo walitti bu'iinsi Oromoo fi Amaara daangaa irratti waan karaa uumamu hoggaa federaalli seenu Oromootti quba qabuun dhufuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuudhaan gara tokko goree osoo hin jedhamne impartiality yookiin immoo jiddugaleessummaa isaa walabummaa isaa bifa eegsiseen nagaa eegsisuu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha. Gama federaalaatiin kana ta'ee garuma naannoleetiin iyyuu nageenya naannoo isaanii tiksuu irratti laafinatu mul'ata. Lammata immoo edda rakkinni tokko babal'atee booda gara mootummaa federaalaatti
kan iyyatanii yookiin akka mootummaan federaalaa keessa seenu kan godhanii jiru. Kanis dadhabina jedhanii namoonni ilaalan jiru. Naannoleen of tiksuudhaaf uummata bulchan sana tiksuu irratti laafinatu mul'ata kan jedhatu jira. Dhugaadha maaliifi agartee kana sirna federaalizimiitu jira malees seeraan bulaan turre. Aangoon gama diinagdees gama nageenyaas guutuutti mootummaa giddu galeessaatiin to'atamee ture. Centralized power ture. Kanaaf naannoleen of dandahanii nageenya naannoo isaanii akka eegan diinagdee naannoo isaanii akka guddisaniif mirgi guutuun kennameef hin turre. Power is highly centralized. Kanarraa ka'ee naannoleen jiran ga'umsa nageenya naannoo fi eegsisuu irratti ga'umsa gahaa hin horanne, kappaasitii gahaa hin horanne beektaa. Dandeettii gahaa akka horatan hin godhamne naannoo Tigraayin alatti. Amma agartee naannoo Tigraay qofa kan baay'ee tasgabbaa'ee jiru. Maaliif? Naannoo ofiitis biyyas guutumatti to'atanii waan turaniif nageenya kappaasitii nageenyaa yookiin immoo dandeettii uummata nageenya naannoo sanii sirriitti ibsanii asirra immoo waggaa deeman qabeenya fi humna nageenya federaalaatis baay'ee isaa fudhataniiti achitti galan. Kanaaf naannoleen naannoo Somaaliyaa isaa taatu Beenishaangul isaa taatu kan Oromiyaa kan Amaaraas kappaasitii sana akka hin horanne ugguramanii waggaa 27 kan turan. Amma akka itti seenaa jiran. Kanaaf tumsi naannoo mootummaa federaalaa ni barbaachisa. Akka duratti mootummaan federaalaa waa hunda haa murteessuu osoo hin ta'in hayyamaa fi affeerraa mootummoota naannootiin seenuudhaan wal qindaa'uudhaan humnoota nageenya naannoo wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Hanga humnoonni nageenya naannoo humna jabaa horatanii humna jabaa hoggaa jennu kan qawwee qofaan jabaa osoo hin ta'in kan haala qabatamaa siyaasaaf dinagdee naannoo isaanii horate bifa seera eegeen bifa tarsiimaa ta'een nageenya isaanii eegsisan amma horatanitti tumsi naannoo mootummaa federaalaa humnoota nageenya federaalaa barbaachisaa ta'etti fufu. Mee gara boodattan si deebisaa yeroo gara kamisee deemte gaa ergaa sila dhageenye sana dabarsitee turte keessattuu uummata Amaaratii fi uummata Oromoo jidduu akka riqichaa tokkotti tajaajiltuu kan jedhudha. Yeroo amma rakkinni guddaan akkas mudatetti keessattuu uummata naannoo Walloo jirurraa maaltu eegama? Manni kuni manni Walloo guutumatti bakka uummanni Amaaraa fi Oromoo wal keessa jiraachuudha. Bakka seenanis dheeran keessa jiru. Dildila Oromiyaa fi Amaaraati jedhanii kan hin laalu. Dildila kana cabsuun uummata Oromootiif Amaaraa addaan kutuudhaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha warra uummata kana waliin nyaachisuu barbaaduuf. Kanaaf uummanni Walloo obsa qabaachuun aggaamni godhamu ofirraa ittisuun dirqama ta'ee asuma jirutti obsa godhachuudhaan shiramu hubachuudhaan ofirraa hambisuu godhuu barbaachisa. Kanarratti garuu kophaa isaa uummanni Walloo godhuu hin danda'u. Mootummoonni naannoo lamaanii mootummoonni naannoo keessattuu mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas kan Oromiyaa fi kan Federaalaa aggaamii uummata kanarratti godhamu aggaamiin Walloo irratti godhamu aggaamii naannoo Amaaraa irratti godhamu aggaamii naannoo Oromiyaa irratti akkasumas sirna Federaalaa irratti godhamu ta'uu hubachuudhaan humnoota naannoo san jeequudhaaf yaalan uummata bira dhaabatanii adabuun seeratti dhiyeessuun hojii isaanii fashaalsuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif walitti bu'iinsi Wallootti uumamu gaagama guddaadha uuma biyya kanatti. Gaagama guddaa uumuu danda'a. Kanaaf naannoo sanitti walitti bu'iinsi osoo hin ta'in nageenyi akka dagaagu uummattoonni naannoo san jiran mirgi isaanii kabajamee fi waliin akka jiraatan mirkaneessuu irratti waan baay'ee hojjetan. Walitti bu'iinsi kun humnoota hidhateetu bakka adda addaatti dhufee jeeqaa ture malee Kamisee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Haxaayee keessa Amaaraa fi Oromoon waliin jiraata. Arbuu keessa waliin jiraata. Arras waliin jiraachaa jira. Waliin dideeti ofirraa kan dhoorge. Kanaaf waliin jireenyi aadaa waliin jireenya saba lamaanii godinoota lamaanii cimeetti deemuu qaba. Kana garuu kophaa isaan danda'anii humnoonni bakka adda addaatti walitti sassaabamanii naannoo sanitti jeequmsa uumuun biyyattii gara jeequmsaatti galchuu barbaadan irraa qolachuun gahee mootummoota naannooti mootummaa naannoo Amaaraatii fi kan mootummaa Federaalaati. Egaa jeequmsa naannoo Walloo akkasumas amma tokko Shawaa gara kaabaa kanatti uumame sababeeffachuudhaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa gadda itti dhagahame ibsanii turan. Ibsa isaanii kana attamitti ilaalta? Mee gama biraatiin immoo pirezidaantiin kun mataa isaaniitiin iyyuu finxaaleessaadhaan kan jedhu maqaa tokkotti kennamaati ture. Mee ibsa isaaniirraa kaanu sana booda ejjennoo isaanii attamitti ilaalta? Ibsi isaan kennan ibsa gaarii ture. Ibsa haala tasgabbeessu ture garuu dursanii kennuu qaban turan. Hamma lubbuun namaa badutti hamma
jeequmsi babal'atutti eegamuun qabu ture dursanii dubbachuudhaan tarii gara naannoo sanitti socho'uudhaan haala tasgabbeessuu qabu turani. Haa ta'u ibsi gabaabaan kennan keessattuu ibsa dubbii ho'isu bakka bu'oonni mootummaa naannoo sanii dubbataa turan kan quba gara biraatti qabaa turan akka waan humni alaa dhaqee naannoo san weerarratti dhiyeessaa turan sun kan dubbii hammeesse ture. Pirezidaantichi garuu quba akeekuu dhiisanii rakkoo keessoo akka ta'e itti fudhatanii tasgabbiin akka uumamuuf nageenya akka deebi'uuf dhaamsa isaan godhan gaarii natti fakkaata. Pirezidaantichi hangas mara hin beeku akka odeeffamutti waan tokko tokkorraa akka laallutti keessattuu gadduufaan ogaa wal bira qabne gara daangaatti achi akka bahan kan dubbatamu. Haa ta'u jetteen osoo hin ta'in gochaan madaaluun barbaachisaadha. Gochaan ilaalchi inni uummataaf qabu gochi inni godhu maali kan jedhu ilaalchaan deemuun barbaachisaadha. San qofa miti. Namni kun pirezidaantii naannoo Amaaraati. Pirezidaantii naannoo Amaaraa kan ta'etu waantu dilbisan. Waan callifnee abaaruudhaan quba itti qabu qofaan kan furamuu miti. Pirezidaantii naannoo Amaaraa hamma ta'etti hamma inni daangaa darbee rakkoon uumnetti abaaruun qofti moggatti dhiibuun qofti dubbii waan hammeessa malee dubbii waan tolchuudhaatti fakkaatu. Kanaaf hamma danda'ametti gama keenyarraa wanni eeggamu hubannaan wal hubannaan akka uumamu irratti hojjechuudha malee gara namni kun nama akkasiiti jennee hojii isaa gocha isaa sirriitti osoo ilaalin reefu kan aangotti bahe erga aangotti bahe as tarkaanfilee inni fudhate jala bu'anii ilaaluudhaan chaalenjii gochuudha barbaachisa. Dursanii farrajuun garuu bu'aa waan buusatti fakkaatu. Egaa amma walitti bu'iinsa kana sababeeffachuudhaani hiriirri adda addaa Oromiyaa keessatti kaleessa adeemsifamaa ture. Kanumti har'atti illee karoorfaman ni jiru. Hiriira kana akkamitti ilaalta? Hiriirota adeemsifaman irrattis immoo maaltu naamusa akkamiitti qabaachuutu irra jiraata? Mee hiriira akkamii deemsifamuutu irra jiraata? Uummanni keenya gocha achitti godhamu balaaleffachuu aggaammii godhamu balaaleffachuun nagaa godina saniitii fi biyyaatiif dhaabbachuun obboleeyyan isaaniitiif naatoo qabaachuun waan gaarii. Naatoo kana immoo bifa hiriiraatiin bifa adda addaatiin dhiyeessaa jira uummanni. Garuu of eeggannoo gochuu barbaachisa. Akkuma reefu jennee wanni hojjennu hundumtuu reakshin ta'uu qabu. Maaliif achitti rakkoon kun kan uumamu maaliif? Jechoonni gochoonni Oromoo aarsuu danda'an kan gamaa gamanaa darbatamaniif maaliif? Burraayyuu irraa kaasee hamma ammaatti wanti humnoonni adda addaa ittiin deeman Oromoo maqaa balleessuu, Oromoof saboota walitti buusuu, akkuma armaan dura qabsoo keenya xureessuudhaaf Oromoon nama nyaata, Oromoon saboota isa keessa jiru nammatu fixuu barbaada jedhanii walola oofaa turan san har'a immoo Oromoon aangoo qabatee saboota isa keessa jiran saboota ollaa isaa miidhaa jira akka jedhamu barbaadanii jechuudha. Kanaaf aggaammiin kan isa irratti godhamu aggaammiin naannoo sanitti godhamu in part ilaalcha san fiduudhaaf Oromiyaa keessatti keessattuu Amaaraa fi Oromoo walitti buusuudhaan Oromoon Amaara fixe olola jau oofuu barbaadu jechuudha. Kanaaf hiriira goonu keessatti tokkoffaa dhaadannoonis jechoonni darbatamanis kan barreeffamanis taatu afaaniin deeman kan saboota tuqan ta'uu qaban kan jaalaaf obbolummaa saboota walitti dhiyeessan ta'uu qaban ka Oromoo fi Amaara walitti dhiyeessan malee kan addaan fageessan ta'uu qaban. Hiriirris yeroo godhamu hamma danda'ametti qe'ee sabni Amaaraas ta'e sabni baay'ee biraa itti baay'aturraa amma bifa adda ta'een bifa walitti bu'uusu uumuu hin dandeenyedha. Yeroo hiriira goonu hundumaa'u lukkeeleen bifa adda addaa keessa seenu dogongoraan keenya ta'uu danda'a yookiin immoo kan ormi argatu ta'uu danda'a akeeka san bakka buusuudhaaf warri kamisetti jeequmsa godhaa jiru sun Oromiyaa keessa hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isaan saboota lamaan kan akka hin buufne walitti akka hin buufne of eeggannoo guddaa gochuudha. Fakkeenya hiriirri yeroo karaa deemu mooraa tokko keessa namni tokko dhagaa darbate warri hiriira dhagaa yoo deebisan jeequmsa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanni goonu sun baay'ee of eeggannoo ta'uu qaba. Kana gaa waggoota shan darbe keessatti muuxannoo qabna natti fakkaata. Karaan wayyaanee ittiin salphifne guddaan tokko mormii godhamu kamiyyuu keessatti hiree saboota walitti buusuudhaaf dahannatiin biyya kanaa mallaqa guddaadhaan humna guddaadhaan socho'aa jiru san jalaa fashaleessuu hin danda'amee jira jechuudha. Jechootaaf gochoota
exploit godhamuu danda'an lukkeeleen dira agent saboteurs jennuun fayyadamuu danda'an avoid gochuun ofirraa hanqisuudhaan hiree ummata keenyaaf ummata biraa walitti buusu samboo dammoo qabsoota maqaa xureessuudhaaf qaban irra aanneet kan dhufne jechuudha. Oggoo galbanetti tariyaala fuulduraa oggaa katabne mul'atu magaalota hedduu keessatti karoora hedduu Geetaachoo Asaffaa baasan jala fashaalsuu kan dandeenye akeekni diinaa maali? Akeekni keenya maali? Tarsiimoof tooftaan diinaa maali? Keenya hoo akkamitti irraa aanna? Tarsiimoo isaanii akkamitti irraa aanna kan jedhuun itti sochooleeti kan deemne jechuudha. Kun sodaa miti. Kun sodaa miti. Kuni gamnummaadha jechuudha. Gamnummaadhaan deemuun barbaachisa. Kanaaf mormii godhamu kamiyyuu keessatti naannoo Oromiyaa keessatti Amaaraaf Oromoo yoo walitti bu'e Oromoota walloo hin miidha malee hin fayyadu. Hin miidha malee hin fayyadu. Kanaaf ummata walloo jiruuf aantummaa agarsiifnu hoggaa jennu wanni goonu aariidhaan miiraan kan godhamu osoo hin taane kan of eeggannoo cimaadhaan itti yaaduudhaan dhiibbaa gochuudhaaf walitti bu'iinsa san dhaabsisuudhaaf kan ta'u ummata jiruufis naatoo kan agarsiisu kana garuu ummata biraa osoo hin naasisin ummata biraa osoo hin jeeqin tokkummaa jaalala wal dandeettii Oromiyaa keessa jiru osoo hin booressin gaggeeffamuudha qaba. Kana irratti of eeggannoo guddaa barbaachisa. Mee gaafii kan biraa gaafiin kunillee sila mootummaa warra Oromiyaati ilaala yaada akkatti irratti kennituuf yeroo baddalleetti kanan dura Oromoof Amaara walitti buusuudhaaf yaaliin godhametti kan akka Bonni Gusuu Xilaahunii fi warra Oromiyaa yeroodhuma tokkoon dafanii naannoo baddalleetti argamuudhaanii rakkoon sun akka dhaabbatu godhanii aantummaa agarsiisanii garuu yeroo ammaa kana gara Walloo Kaamisee fi iddoo adda addaatti rakkina jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callisee kan jedhu tokko komiin jira. Ati kanatti ilaalta? Mootummaan naannoo Oromiyaa callisuus quban qabu irratti hojjetaa hin jiru jechuun danda'u. Lallabuu dhabuun garuu sirrii. Bagan dubbatiin lamaan dhimma kanarratti sirriidha. Keessan garuu mootummaa naannoo Amaaraa wajjin humnoota federaalaa wajjin dhiibbaa gochuun nageenya akka uumamuuf irratti akka hojjetan abdii guddaan qaba. Kanarratti shakkiin qabu. Akkuma reefu jetti waan hunda irratti lallabuun bu'aan baasu. Daran hammeessuu danda'a. Dhimma baay'ee adda ta'e dhimma daangatee miti kuni beeki. Warreen gaddaas yoo taate naannoo Bunoo Baddaleettis naannoo Lubbaa Boorattis yeroo san Warayyaaneetu dhaabe. Mootummaa naannoo Amaaraas kan affeeree fide mootummaa naannoo Oromiyaati amma nama beekutti. Waliin kan dhaamsan ammas kan naannoo Kamisee jiru mootummaa naannoo Amaaraa yoo affeere waliin dhaamsuun barbaachisaadha. Immoo akkana yaada kiyyaatti shira Amaaraaf Oromoo walitti buusuudhaaf deemamu kana hanqisuu irratti paartiileen naannoo lamaan bulchan kan ODP fi ADP'n hojii guddaa hojjechuu danda'u qaban. Inumaatu beeki rakkoo kana kan uumaa jiru hamma tokko walitti gaarreeffannaan addaan fageenyi qilleensi paartiilee lamaan jidduu seenuun hiree akka uumaa jiru kan argu. Kanaaf hogganoonni paartiilee lamaanii walitti dhiyaachuudhaan wal hubannaa uumuudhaan deemuun barbaachisaadha. Inumaa hoggansi lamaan godinoota aanota naannolee lamaanii naannoo lamaan keessa deemuudhaan hoggansi Oromiyaatii fi hoggansi naannoo Amaaraa naannolee lamaan keessa bakka rakkoon jiru qofa osoo hin ta'in bakkoota biraatti deemuudhaan shakkii fi komii uummanni kun qabu hanqisuu irratti waliin hojjechuu qaban. Hojiin gadduu fi lamaan hojjetan sun cimee deemuu danda'u qaba. Waan yeroo tokko hojjetamee dhaabachuu qofa osoo hin ta'in walitti jabeessanii deemuun barbaachisaadha. Wanni ani nama keenyattis uummata biraattis dhaamuu barbaadu dhimma Oromoo Amaaraa kana laaftutti ilaaluun sirrii miti. Biyya kana diiguu danda'a. Rakkoo guddaa uumuu danda'a. Irratti immoo dirqamni akkuma amaanaan biyya kana ceesisu Ihaadeggee jalatti keessattuu ODP fi ADP'tti kennametti humnoonni lamaan walitti dhiyaachuudhaan uummanni lamaan naannoleen lamaan akka walitti hin buune qofa osoo hin ta'in gaafileef shakkiilee hawaasa Oromoo keessas hawaasa Amaaraa keessa jiranis qophaan osoo hin ta'in waloodhaan tasgabbeessuun deebii kennuun confidence itti uumuun barbaachisaa natti fakkaata. Hanga ammatti na arga komii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti amma ka'aa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa kanarratti dubbachuu dhabuun ni fayyade malee hin miine. Humnoonni akka abin kan jeequmsa kana jala shidan humnoonni akka wayyaanee kan gaaza irratti raphaa jiran fedhiin isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa akka
jennoo cimaa fudhatee waan san balaaleffatu barbaadanii kaleessa yoo agarte poolisiin Oromiyaa kamisee galee jedhanii baay'oo isaa turanii sobaani kana kan godhaa jiranii imagine poolisiin Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa dabree osoo dhaqee walitti bu'iinsa uumamuu danda'u. Kanaaf wantoota akkanaa kana warra hafarsuu barbaadu jira mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti bilchinaan akka gaggeesse kan hin argaa jiru gara fuuldura garuu kana caalaa deemanii mootummaa naannoo Amaaraa wajjin waliin qindoomine hogganoonni naannoo Amaaraas Oromiyaa keessa dhufanii gaafii shakkii uummanni Oromoo hoggansa isaanii qabu akka tasgabbaa'u gochuu qabanii hoggansoonni mootummaa naannoo Oromiyaatis gara naannoo sanii dhaqanii mari'achuun waa guddaa akka hubattine kan ilaalu.